Nan fiigaa homaa guyyaa tokko milkaa'een beeku baay'ee na dhukkubaa lukki koo na dhukkubaa. Gajaa muluu fiigeen tokkoffaas baheen beeku gisannaa kadhatanii maraatoona gurguddaa bichaa gooldii kan ta'e lama mo'adhe isa kaan malee jechuudha. Waaqayyo na milkeessee dorgommii yoo qawwee tokkostu faranjiin ani jalqabuma ka'een badaa. Kirri marratti of hin arganam tokko na duukaan deemu. On women category, Ethiopia's Adunya Sechane Derasa won the solo race. Anis fiigeen moo'ee jechuudha maraatoona. Atileet Caalee Dalasaan jedhama kan inni dhufe magaalaa Finfinnee irraa inni abbaa banaa kooti isheen immoo obboleettii koodha. Chaa Waaqayyo naa godhe 2011 addana dhufeen ture. Namni Waaqayyo raajii masara naa kadhatanii waan guddaa irra gahe. Isaan dura nan fiigaa homaa guyyaa tokko milkaa'een beeku baay'ee na dhukkubaa lukki koo na dhukkubaa isaan booda keessi koo sirrii miti. Garaan koo kun amma nagaa ture ofuma shaakala nan jedha garuu garaan koo guddaadha isaan booda garaa koo tuqanii naa kadhatanii karaa hiriyaa kee waa qammaste naan jedhanii isaan booda adda seddinaa kadhatanii nan galee gaafa galuu garaan koos yeruma sana narraa badee. Fiigicha koollee nammoo adde. Mee ammami fiigaa turteetu asin dhufin dura waggaa meeqaaf fiigdee waggaa meeqaaf milkaa'insa dhabdee? Gajaa muluu fiigeen tokkoffaas baheen beeku bakka isa 3-4 achi malee qabxii keessa baheen beeku siruma ala waan deemu jechuudha. Isaan booda ergi isaan naa kadhatanii maraatoona gurguddaa bichaa gooldii kan ta'e lama mo'adhe isa kaan malee jechuudha. Waaqayyo na milkeessee. Galata jabaa gooftaadhaaf. Ergeesitti naa kadhatanii jalqaba chaayinaan deemee nammoo adhee isaan booda deebi'eetanii haala koofidii ture haala koofidiidhaan jidduutti ala ba'uunis hin jiru shaakala xixiqqoo adda kunneen turre isaan booda gaafa banamuu immoo 2022 room xaaliyaan maraatoonii nan injifadhee isaan booda turkii istaanbul maraatoonii nan injifadhee. Isaan booda Waaqayyo na milkeessee dhibeen qabu san guyyaatti dura 3-4 ejjedhoomaa waan tokko ganama sa'aatii 12 nan baa sa'aatii 6 deebi'een baa ammoo deebi'een sa'aatii 11 baa akka riyaa kon taa'ee garuu na amma kon ejjetanii warri kaan hin milka maaliif yaa Waaqayyo jedheen yeroo hunda nan bu'aa galgalaa ganam homaa milkaa'een beekoddii isaan naa kadhatanii waan tokko bakka 3 waan tokko hiriyoota koo dura duuba deemu nam tokko bakka homaa natti hin fakkaatu bakka dorgommii on deemu waan an tireeningii ejjedhee na fiigee dorgommii fiigee natti hin fakkaatu waan tokko bakka yoon shaakala koo ejjedhu homaa natti hin fakkaatu isa waan tokko bakka haaluma yeroodhaaf yeroo sana adda citee malee homaa natti hin fakkaatu mo'achuu bichaadha lafa. Waancaan asitti arginuu fi medaaliyaan asitti argamu sattidha kan inni sii kenname. Kana xaaliyaan biyya Room jedhamu magaalaa Roomitti argadhe isaan booda kan raajii masaraffaadha. Anatu fiigee toon taane dura homaa faayidaan qabu homaa wuxxeetiin qabu waan nyaadhu yuun qabu fiigee alabaa malee waan tokko hin qabu dooriyaa koo bakka akka isaanii 2-3 ejjedha waan tokko hin qabu garuu ergiisaan naa kadhatanii namni Waaqayyo bakka waan tokko anarra darbee nama biraa gargaaraan jira Waaqayyo isaanaa eebbisu. Ana fiigee toon taane isaantu fiige. Anatu fiigee toon taane nama Waaqayyo bakka dorgommii seenu qibaatii naa kennanii turani bakka deemtu dhumaatti dibadhu naan jedhanii lafa dorgommii deemutti naan firfirsa bakka shaakala kootti naan firfirsa naan dibadhaa bakka homaa natti hin fakkaatu. Isaan booda dorgommii yoo qawwee tokkostu faranjiin ani jalqabuma ka'een badaa kirrii marratti of hin arga nam tokko na duukaan deemu. Ulfinni isaa kan gooftaa keenyaati gooftaa keenya isa jiraataaf galata jabaa. Toleegaa haati warraa kee haala yeroo sana keessa turteellee waa baay'ee dubbatteetti mee maal beektaa rakkina isheen keessa turtee fi ergasii milkaa'ina Waaqayyo ishee milkeesse dubbadhu.
Maqaan koo Sanyii Marga Fayyisaan jedhama kan Kotobee naannoo 02tti dhufne ishiin dura otoo waldaa kanan dhufiin dura baay'ee ina hojjetti garuu milkaa'ina hin qabdu guyyaatti yeroo 3 ol hojjetti milkaa'ina tokko argachuu diddee ergasiiti waldaa kana gara waldaa araaraatti dhufte raajiin MESERET kadhatanii fiiti ergasiiti milkaa'ina gurguddaa yeroo 3 milkoofte ergas dhuftee kadhatteeti baay'ee eebbilee gara mana keenyaaf nuuf ta'ee treeningii yeroo 3 yeroo dura 3 hojjettutti amma garuu yeroo 2 qofa kan isheen treeningii gootu garuu milkaa'ina guddaa qabdi dura garuu yeroo addanan dhufiin dura yeroo 3 hojjetti milkaa'ina tokko ibamee ture ergasii kadhachiifattee garuu yeroo 2 qofa hojjetti milkaa'ina gurguddaa milkooftee jechuudha. Gooftaa keenyan galateeffannaa galata jabaa gooftaa keenyaaf. Toleegaa obboleettii isheeti atillee rakkina yeroo sana isheen keessa turte waan isaaniin dubbanne waan dubbattu yoo qabaatte dubbadhu. Maqaan koo Tiree Daraartuu Dalasaan jedhama. Kan inni Finfinnee irraayyuu Waaqayyo inni nu gargaari maqaan isaa ulfaatu. Isheen dubbatteetti garuu otoo dubbachaa olleeyyuu fixuu hin dandeenyu Waaqayyo nu godheetu asin ufiin dura baay'ee bakka hin hojjetti akka nama caalaa hin hojjetti homaa milkooftu bakka ganama galgala guyyaan hojjetti akkuma isaan dubbatanii isaan booda asuftee raajiin masar garaa koo tuqaniitu kana booda akka duuba deemtu otoo hin ta'in akka tokkoffaa baatu bara kee hundaa hin mo'attanaan jedhanii jette lafa deemte sanatti erga dorgommii deemte asuftee kadhatanii fi tokkoffaa malee hin baane otoo namni yaadin namni garoon biraa eegaa isheen tokkoffaa bichaa baate Waaqayyoon nu galateeffadha. Laftitti gooftaan keenya hin hojjenne hin jiru iddoo hundumaatti moo'ichaa iddoo hundumaatti nagaa iddoo hundumaatti fayyina kana hundumaa kan godhu gooftaa keenyadha gooftaa keenya isa kana godhuuf galata jabaa. Mee gara xumuraatti dhaamsa akkamii qabdaa? Gara xumuraatti dhaamsa ni qabu namni hundumtuu atileetonni baay'ee jiru hiriyoonni koollee kan akka koo rakkatan namni baay'ee jiraachuu danda'u garuu nama Waaqayyo bakka kana ARARA tiifi kootaati namni Waaqayyo raajii MESERET siniifaa kadhatanii jira atileetota akka kooti jiranii ani garuu baay'een siqaay nyaadhee baay'een boo'ee hiriyaa koo gadiin ta'ee garuu amma eenyuyyuu otoo akka barbaade dhiiruma faana ejjedha amma dubartii faana danda'een deemu dura. Hoggaa baay'ee jedhee naan milkoofne galata jabaa gooftaa keenyaaf. Iddoon fiiguu hundumaatti immoo anatu hin taane nama Waaqayyo raajii MESERET fiigee mo'ataa yeroo sana zayitii naa kennanii turani ergasii kaasee kunoo Waaqayyo moo'icha naa kenne amma immoo kennaa badhaasanaaf kennamerraa waancaan tokko kan isaanii ta'edheenan waancaaf madaaliyaa harkatti qabadhee dhufee jedhu isaan sadan isaaniiyyuu atileetiidha. Si'a meeqa moote? Si'a 3. Maraatoonii? Okay. Bara kam sii kadhatame? Bara 2011 naa kadhattanii isaan booda na dhukkubaa ture garaa koo tuqxanii naa kadhattanii isaan booda fayyitamaan boodattanii qibaatii araaraallee naa kennitanii kana bakka deemtu hundumaatti dibadhu naan jettanii iddasii bakka waan tokkoffaan baa malee waan shaakala loon ejjedhu oon fiiguus isan dura 3 4 ejjedhu omaan milkoofne. Thank you. Thank you. Special award hand-overing that she won the marathon and giving the award. Anis fiigee moo jechuudha maraatooniin. Oh, great for her. Amma gaa fiigee moo xuruutti harkanaadha. 5 years ago, and since the time of the prayer, she was saying, I won 3 marathons consecutively. Come on. And harkatte diriirsaa humna dhiiga walichaatiin bara hundumaa akka mootettafi. Take the power of God. Come on. Come on, come on. Abba manada.
ati sakka mootettafi kottu ati mana harka qabi kaasi fidi qaba harka Saa'ol. Take the power of God. The man of God is imparting this. The swifting Name of power Jesus the Christ. Spirit that has been taking this church forward. In fit that is, Nalalo. The name of As Jesus he usually Christ. says. The mighty name of Jesus Christ. That is Galatoomaa kottuga. Amen. The mighty name of Jesus Amen. Christ. The bastem above ties to see. Amen. Come back all the time this Thank you. evening, all the power in the mighty name of Jesus Christ. Isinis warra amantan waancaa argamuuf hin argamne fiddanii dhufte. Kanama nu dhiiga walichaatiin. May you too come back with special testimonies of special award. Dirreen kun dirree araaraati. This Dirree field, fayyinaati. the field of mercy, Dirree eebbaati. healings and blessings, Dirree moo'ichaati. victories. Ni dhala hin qabne dhufee dhala argata inni hiyyoomeen eebbifamaa inni waan gooftaan hin goone maaltu jira asitti mee galata isaa gooftaaf. Can we pray the Lord concerning this? አሁን ምስክርነታቸውን የሰጡት አትሌት ሲጫሌ ደለሳና ባለቤቷ አትሌት ሰኚ መርጋ እንዲሁም እህቷ አትሌት ደራርቱ ደለሳ የመጡት ከአዲስ አበባ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥቷል። እኔ ከዚህም በፊት ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ሳልመጣ በፊት ለ6 ዓመታት በሩጫ ላይ ተሰማርቼ ይሄ ሩጫ ሮጥ ነበር። እኔ አትሌት ነው ስራዬና ይሄ ሩጫ ሮጣለሁ ግን ስኬታማ አይደለም። ለ6 ዓመታት ሰራሁኝ ግን አልተሳካልኝም ነበር። እሱንም ደግሞ እኔ ከሰዎች ጋር ሰራለሁ በቀን 3 4 ለማመዳለሁ ግን ስኬታማ አይደለም። ወደ አጭ ሀገርም ለመወዳደር እሄዳለሁ ግን አልተሳካልኝም ነበር። እንዲሁ ለ6 ዓመት ከሰራሁኝ በኋላ እኔን ትሬኒንግ ስሰራ ወይ ደግሞ ስለማመድ ሆዴንም ተነፍቶ በጣም ያመኝ ነበርና ለሰይን ትሬኒንግ ስሰራ አይሳካልኝም ነበር። እንዲሁ ያልኩኝ እኔ 2011 ዓመተ ምህረት ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን መጣሁኝ። ወደዚህ ሲመጣ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ሆዴን በመንካት ጸልዩልኝ በጓደኛሽ በኩል የተሰጠሽ ነገር አለ ለዛ ነው ወድሽ የሚያምሽ ብሎ ያን መንፈስ ከኔ ላይ ገጽጾ ካሁን በኋላ ታሸንፊያለሽ ብሎ የተጸለየበትን የሐራራን ዘይት ሰጡኝ። ከዛን ቀን ጀምሮ እኔም ትሬኒንግ ወይ ደግሞ ልምምድ ማድረግ ቻልኩኝ። እንደ ልቤ ልምምዴን መስራት ቻልኩኝና ከዚህ ሲወጣም ደግሞ ማራቶን ለመሮጥ ወደ ቻይና አገር ሄድኩኝ። ወደ ቻይና አገር ሲሄድም አንደኛ ወጣሁኝና አሸነፍኩኝ። እሱን አሸንፌ ደግሞ በኮሮና ምክንያት ተቋርጦ ስለነበረ ኮሮና ሲያልፍ ደግሞ ሮም ጣሊያን አገር ሄድኩኝና ማራቶን እሱንም አሸነፍኩኝ። ሶስተኛ ደግሞ ቱርክ ኢስታንቡል ማራቶን ተወዳድሬ እሱንም አሸነፍኩኝ። ከዛን ሆዲኔ እንደ ወንድ እንጂ እንደ ሴትም ተለማምጄ አላቅም። እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ቀላል አደረገልኝ። ከወንዶች ጋር መለማመድ ይችላል። እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ቀላል አድርጎኝ ከዛን ቀን ጀምሮ እኔ ሁሌም አሸንፋለሁ። እግዚአብሔር ይሄንን አድርጎልኛል። እኔ ለውድድር ሲሄድ ዘይትን እጄድና እጄ ላይ የምወዳደርበት ቦታ ሁሉንም ቦታ ይጨምርበት ነበር በእጄ መቀባ ነበርና እሱን እግዚአብሔር አሳካልኝ። እኔ ከዛ ፊሽካ ስነፋ መነሳቴና አቃለሁ መች ወደ ጎል እንደምገባም አላቅም። እኔ አሸንፌ ራሴን አገኛለሁ። ሁሉንም ነገር እግዚአብሔር አቃለለልኝ ቀላል ሆነልኝ። እግዚአብሔር አሳካልኝ በማለት ያመሰግንሽ መስክራለች። ሮም ጣሊያን የሩት ዋንጫና ሜዳሊያ ለእግዚአብሔር ሰው ለነብይ መሰረት ታዬ ነው ያመጣውኝ። ምክንያቱም እኔ ለ6 ዓመታት ወዳደራለሁ ግን ስኬታማ ሆኜ አላቅም። አሁን ግን እኔ ሳሎን የነሱ ጸሎት ውጤት ስለሆነ አሁን ለነሱ ይሄን ሜዳሊያና ይሄንን ዋንጫ ለመስጠት ፈልጋለሁ ብላ ያመሰገነች መስክራለች። ባለቤቷ አትሌት ሰኚ መርጋም ስለ ባለቤቱ ምስክርነቱን እንዲህ በማለት ሰጥቷል። እኛ ከዚህም በፊት ባለቤቴ በቀን 3 4 ትለማመዳለች ግን ስኬታማ አልሆነችም። እዳም ትወዳደር ነበር እሷ ስኬትም አግንታ አታቅም። እግዚአብሔር ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን ከመጣችና ከተጸለየላት በኋላ ግን እሷ ስኬታማ ሆነች።
አንደኛ መውጣት ቻለች። ከዚህም በፊት እኛ ቤትም ምንም ነገር አልነበረንም። አሁን እግዚአብሔር ቤታችንን በሁሉም ነገር ሞላ፣ እሷም ስኬታማ ሆነች ብሎ ያመሰገነ መስክሯል። ኢቷ አትሌት ደራርቱም ስለ ኢቷ ምስክርነቷን እንዲህ በማለት ሰጣለች። ኢቴ ከዚህም በፊት ብዙ ጊዜ ትወዳደራለች፣ ግን ስኬታማ አይደለችም። ከሰው በላይ ደግሞ እሷ ትለማመድም ነበር፣ ግን ስኬታማ አይደለችም። እግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ከጸለውላት በኋላ ግን እሷ ስኬታማ ሆነች። አሁን አሸንፋ ዋንጫና ሜዳሊያ ይዘን መተናል ብላ ያመሰገነች መስክራለች። አትሌት ሲጫሌን በመጨረሻም እንዲህ በማለት መልእክቷን አስተላልፋለች። እኔ ከዚህም በፊት 3 ጊዜ ትሬኒንግ ወይ ደግሞ ለማመድ ነበር፣ ግን ስኬታማ አልሆንኩም። ከዚህ ከገባኝ በኋላ ግን በቀን 2 ጊዜ ነው የምለማመደው፣ ግን አሸንፋለሁ። ሁሉም ነገር ቀላል ሆነልኝ። እኔ ከዚህም በፊት ራሴንም ችዬ ምንም ነገር ማድረግ አልችልም። ቤቴ ውስጥ ምንም ነገር አልነበረም። ከዚህ ከገባኝ ጊዜ ጀምሮ ግን ከራሴም ተርፌ ለሰውም አደርጋለሁ። አሁን እግዚአብሔር በሁሉም ነገር ባርኮኛል በማለት ያመሰገነች መስክራ ለአትሌቶች ደግሞ እንዲህ በማለት መልእክቷን አስተላልፋለች። እኛ ሁሉንም ነገር በእግዚአብሔር እርዳታ እንጂ ምንም ነገር ማድረግ አንችልም። እኔም ከዚህም በፊት እንዲሁ ለፋ ነበር። እዚህ ከመጣሁኝ ግን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ መሰረት ታዬ ከጸለውልኝ ግን አሁን ስኬታማ ሆንኩኝ። ለዚህ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዩ አዱኛ ቤተክርስቲያን ነው ጸለይላችሁ፣ እናንተም ስኬታማ ትሆናላችሁ ብላ መልእክቷን አስተላልፋለች። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ Sababa